Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oolmaa sharafaa sadaasa 26 yookaan Deesembar 5 qabannee isiniif dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Akkuma baratame oolmaa sharafaa kan gabaa gurraachaa akkasumas baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan kamtu sharafaa jira kan jedhuu fi baankiin daldalaa meeqaan sharafaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhufnee jira. Laayik gochuu akkasumas sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan koomentii irratti barreessaa. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Doolaara Ameerikaa irraa yommuu kaanu doolaara Ameerikaa tokko qarshii 140 saantiima 16 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Zamzam gatii olaanaadhaan qarshii 124 saantiima 99 sharafaa jira. Akkasumas baankiin daldalaa qarshii 122 saantiima 19 sharafaa jira. Itti aansuudhaan yuuroon tokko qarshii 147 saantiima 60 yommuu sharafamu baankiin Innaat gatii olaanaadhaan qarshii 135 saantiima 93 yommuu sharafu baankiin daldalaa immoo qarshii 8 gabbu'ee qarshii 127 saantiima 21 sharafaa jira. Baankiin tokko qarshii 158 saantiima 75 yommuu sharafamu baankii Wagaaganitti gatii olaanaadhaan qarshii 141 saantiima 43 sharafamaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 134 saantiima 59 sharafaa jira. Itti aansuudhaan Kaanadaa doolaarri Kaanadaa tokko qarshii 99 saantiima 71 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu itti aansuudhaan baankii Amaaraa immoo gatii olaanaadhaan qarshii 88 saantiima 98 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 86 saantiima 7 sharafaa jira. Itti aansuudhaan Chaayinaawaaniin tokko qarshii 19 saantiima 31 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Innaat baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 17 saantiima 63 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 178 saantiima 10 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Wagaagan qarshii 158 saantiima 62 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 150 saantiima 67 sharafaa jira. Itti aansuudhaan Dirhamni Dubaay tokko qarshii 38 saantiima 21 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiiwwan keessaa baankiin Global qarshii 36 saantiima 66 gatii olaanaadhaan yommuu sharafu baankiin daldalaa immoo qarshii 33 saantiima 38 sharafaa jira. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37 saantiima 32 yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 33 saantiima 93 sharafaa jira. Itti aansuudhaan doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 90 saantiima 29 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Abbaay baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 81 saantiima 7 sharafaa jira. Baankii daldalaatti immoo qarshii 78 saantiima 71 sharafamaa jira. Itti aansuudhaan diinaarri tokko qarshii 457 saantiima 45 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiin Oromiyaa qarshii 445 saantiima 13 gatii olaanaadhaan baankota keessaa sharafaa jira. Baankii daldalaatti immoo qarshii 391 saantiima 40 sharafamaa jira. Suudish Kiroon tokko qarshii 12 saantiima 72 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankii Wagaaganitti qarshii 11 saantiima 52 sharafamaa jira. Akkasumas baankiin daldalaa qarshii 10 saantiima 90 sharafaa jira. Oomaan Riyaaliin tokko qarshii 364 saantiima 90 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu diinaarri Joordaan tokko qarshii 198 saantiima 14 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay tokko qarshii 372 saantiima 99 yommuu sharafamu liireen Turkii tokko saantiima qarshii 4 saantiima duwwaa tuqaa 3 sharafamaa oolee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa.